Nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 12 boqonnaa sadaffaa Fluid Mechanics Part 1 yookiin immoo kutaa jalqaba qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Egaa kutaa har'a irratti 3.1 Fluid Statics waa'ee yaa'oowwan boqonnaa irra jiranii ilaalla jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalichaaf keessummaa taana maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan deeggarsa keessan baratamaa viidiyoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuudhaan akka dhaqqabu keessan baadha akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kee ilaaltan VPN banachuu hin dagatina akkasumas maatiriyaaliiwwan barnootaa garaagaraa argachuu barbaadan chaanaalii telegiraamaa keenya Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuu hin dagatina kallattumaan barnoota keenya yaa eegalu. Introduction akka seensaatti waa'ee fluidii yommuu dubbannu fluid mechanics jechuun mechanicsii yaa'oowwaniiti jechuudha. Waa'ee mechanicsii yaa'oowwaniitti barannaa boqonnaa kana keessatti egaa yaa'oowwan kun maal akka ta'an jalqabarraa kaanee ibsuuf haa yaaddu. First of all, matter is most commonly exists in three states. Egaa matter kan jennuun kun wanta bakkaa fi qabee yookiin immoo hangaa fi iddoo qabachuu danda'u kamiinuu matter jennaani jenneet yeroo adda addaatti define goone irra jechuudha. Chemistry keessattis physics keessattis jechuudha. Any thing that can have a mass and that can occupy a space is called matter. Matter kan jennuun isadha jechuudha. This matter can be exists in three states. Yeroo baay'ee falkawwan sadiin argama matter yookiin immoo wanta kan jennu kuni jechuudha. Solids jajjaboowwan, liquids dhangala'oowwan, and gases falkan biraallee ni jira jechuudha. Plasmaan fa'i ni jira. Isa biroo osoo hin dhaqiin yeroo baay'ee yookiin immoo qabatamaadhaan kan nuyi beeknu falkaalee sadan kanatu jiru jechuudha. Solids jajjaboowwan, liquids dhangala'oowwan, gases kan jennuun immoo gaasota jechuudha. Egaa akkuma jalqabarratti dubbadde jalqabarratti matter jechuun maal jechuudha? Is anything that has mass and occupies space. Wanti hanga qabu kamiyyuu akkasumas immoo iddoo qabachuu danda'u yookiin immoo occupies space jechuun volume qabaachuu kan danda'u kun hundi isaa maal jedhama? Matter jennaanii jechuudha. Among types of matter, liquids and gases are collectively referred to as fluids because unlike solids, they cannot resist deformation. Isaan kana sadan keessa solids, liquids fi gases kana keessa liquids fi gases dhangala'oowwanii fi gaasonni iddoo tokkotti property yookiin immoo maqaa wal fakkaataa yaa'oowwan yookiin immoo fluids jedhamu kana qabu jechuudha. Sababni isaas akka jajjaboowwanii salphaatti jijjiirama boca ofirraa ittisuu hin danda'an jechuudha. Resist deformation. Deformation jechuun jijjiirama bocaati jechuudha. Solidoonni jijjiirama bocaa diduudhaaf mormii guddaa taasisu yookiin salphaatti boca isaanii hin jijjiirratanii gaasonni fi dhangala'oowwan kunniin garuu salphaatti boca isaanii jijjiirrachuu danda'u yookiin immoo yaa'uu danda'u. Sababa kanaaf yaa'oowwan jedhamuudhaan yookiin immoo fluids jennaani jechuudha. Maaliif maal? Gaasotaa fi dhangala'oowwan liquids and gases. This means fluids flow or move when subject to a force. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Fluids yookiin immoo liquidii fi gaasonni kun yommuu humni isaan irratti dalagaa'u maal ta'u jechuudha? Ni socho'u yookiin immoo ni yaa'u jechuudha. Sababa kanarraa maqaa fluids jedhu kana kan argatan jechuudha. Okay, and then what is fluid mechanics? Egaa boqonnaan keenya maal jedhee jalqaba? Fluid mechanics, mechanics yaa'oowwanii jedha jechuudha. Fluid mechanics is the branch of science that studies the behavior of fluids. Fluid mechanics kan jennu kun damee saayinsii yookiin immoo damee fiiziksii ta'ee waa'ee amala yaa'oowwanii qo'ata. Yeroo akkamii qo'ata? Both when they are at rest, which is called hydrostatics, and in motion, which is called hydrodynamics. Egaa fluid mechanics kan jennu kun damee saayinsii yookiin damee fiiziksii ta'ee waa'ee amalota yaa'oowwanii boqonnaa irratti akkasumas yommuu isaan sochii irra jiranii kan qo'atu fluid mechanics jennaan jechuudha. Egaa dameen fluid mechanics
waa'ee yaa'uwwan boqonnaa irra jiranii fluids at rest is called hydrostatics. Hydrostatics jedhama. Dameen fluid mechanics immoo waa'ee amaloota yaa'uwwanii sochii irra jiranii qo'atu immoo hydrodynamics jedhama jechuudha. That's it. This field has numerous practical applications. Egaa fieldiin kun fluid mechanics kan jenneen kun jechuudha. Hojiirra oolmaan isaa dirreewwan garaagaraa irratti jira jechuudha. Including designing machinery in mechanical and aerospace engineering. Machineryuwwan mekaanikaala garaagaraa akkasumas immoo aerospace engineering keessatti maashinaroota garaagaraa design gochuuf yookiin immoo saxaxuuf fluid mechanics sirriitti fayyadamna jechuudha. Principles of fluid mechanics jechuudha. And also understanding biological processes in living systems like blood flow and solving problems in many other areas of science and technology. Akkasuma fluid mechanics kana adeemsa baayoloojikaalaa yookiin immoo lubbu qabeeyyiin sirnoota garaagaraa keessatti gaggeessan fakkeenyaaf sirna marsaa dhiigaa yookiin immoo akkaataa dhiigni itti yaa'u akkasumas immoo eeriyaawwan saayinsii fi teekinooloojiiwwan kanneen biroo keessatti hojii oolmaa guddaa qabaa jira. Maaltu fluid mechanicsing jechuudha. So 3.1 fluid statics amma immoo yaa'uwwan boqonnaa irra jiran. Statics jechuun no motion or at rest kan jennu sana bakka nuwwaa jechuudha. Maal akka fakkaatu ilaalla jechuudha. Kutaa kana keessatti jalqaba irratti mee ammas waa'ee fluid statics kallattiidhaan seenuu keenyan dura gaggabaabsinee amaloota faalkaalee baratamaa yookiin immoo beekamoo sadan ta'anii san ilaalla jechuudha. Properties of solids, liquids and gases. Amaloota jajjaboo solids, liquids, dhangala'oowwan akkasuma gaasota jechuudha. First, properties of solids. Amaloonni beekamoon jajjaboowwan qaban maali kan jedhu ilaallaa jechuudha. Atoms in solids are in close contact. Egaa atomoonni jajjaboowwan keessa jiran walitti dhiyaatanii kan argamanidha jechuudha. With forces between them that allows atoms to vibrate but not to change positions with neighboring atoms. Humni isaan gidduu jiru yookiin immoo humni atamoota jajjaboowwanii gidduu jiru atamoonni akka hollataniif yookiin immoo vibrate godhaniif ni eeyyamaaf jechuudha. Garuu not to change position with neighboring atoms. Garuu atamoonni ollaa walii jiran iddoo walii isaanii hin jijjiirratanii jechuudha. Let's say fakkeenyaaf kun dhagaa wayii osoo ta'eeti, stoonii osoo ta'eeti jechuudha, jajjaboodha. Egaa atamoota garaagaraa akka qabu, atamoota baay'ee walitti dhiyaatan akka qabu ni beektu jechuudha. Atamoonni kun ni hollatu yookiin immoo kinetic energy qabu jechuudha. Kinetic energy kun atamoonni kun walitti bu'iinsa ni taasisu, garuu atamoonni kun iddoo isaanii waliin jijjiiran jechuudha. Iddooma jiran kanatti turu hundumti isaanii jechuudha. Egaa asirrattis akkasumatti kaa'e jechuudha. Fakkeenyaaf dhagaa kana yookiin immoo sibiila kana osoo fudhattaniiti atamoonni isaa egaa kun microscopically gadi buunee ilaalle jechuudha. Baay'ee zoomiin gooneeti jechuudha. Guddisneeti jechuudha. Atamoonni jajjaboon kun maalidha jechuudha? Ni hollatu garuu poozishinii isaanii kana akkuma eeggatanitti turu jechuudha. Akkuma eeggatanitti turu jechuudha. The atoms in a solid are arranged in pattern that is repeated throughout. Egaa atamoonni jajjaboo keessatti argamanii kun akkaataan qindoominsa isaanii yookiin immoo akkaataan ijaarama isaanii caasaa irra deddeebi'aa ta'edha yookiin immoo wal fakkaataa ta'edha jechuudha. Walirraa fageenyi isaanii akkaataan taa'umsa isaanii wal fakkaataadha iddoo iddootti jechuudha. Bifa kanaan amma fakkeenyaaf kun atamii sibiila kanaa yookiin immoo dhagaa kanaa osoo zoomiin goonee bifa kanaan guddisnee ilaaluu carraa qabaanneeti atamoonni kun atamoonni isaa bifa kanaan haala wal fakkaataa ta'edha. Walirraa fageenyi isaanii wal qixaadha gara hundatti. Iddoo isaanii jijjiirratanii kuni jajjaboowwan wanta adda isaan godhu keessaa isa tokkodha jechuudha. These forces can be thought of as springs that can be stretched or compressed but not easily broken. Egaa humnoonni jajjaboowwan gidduu jiran kuni akkuma humna springii yoo ilaaltan amma yoo dhistanis daangaa dhifamaa isaa hamma darbutti yookiin immoo compress gootan yoo walitti summuugdanis duubatti iddoo isaatti deebi'a jechuudha. Salphaatti hin citu jechuudha.
Jajjaboowwan keessattis akkasuma. Hamma ta'e jajjaboowwan irratti humni yookiin immoo stressiin yommuu dalagaa'u hamma ta'e maal ta'uu danda'u? Kompirees ta'uu danda'u. Akkasumas stretch ta'uu danda'u. Dhiifamuus danda'u, summuugamuus danda'u. Garuu salphaatti hin cabanii jechuudha. Akkuma maqaa isaanii humna jabaa kan qabanidha yookiin immoo molecular forcein isaan walitti hidhee jiru jabaa ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Thus a solid resists all types of stress. Sababa kanaaf stressiiwwan yookiin immoo humnoota eeriyaawwan isaan irratti dalagaan kamiyyuu maal godhu ofirraa ittisu jechuudha. Salphaatti hin cabanii jechuudha. A solid cannot be easily deformed because the atoms that make up the solid are not able to move about freely. Solidoon yookiin immoo jajjaboon tokko salphaatti boca isaa hin jijjiirratu jechuudha. Yookiin salphaatti hin cabu jechuudha. Sababni isaas maaliif? Atomoonni jajjaboon irraa ijaaraman yookiin immoo uumaman bilisaan kan socho'anii miti jechuudha. Bilisaan kan socho'anii miti. Randomly miti kan socho'an. Idduma jiranitti vibrate godhu malee wal jala jijjiiramanii fakkeenyaaf inni iddoo kana ture iddoo kana hin dhufu inni iddoo kana ture immoo garana hin dhufu jechuudha. Sababa kanaaf salphaatti boca isaanii hin jijjiiratan. Maaltu jajjaboonni jechuudha. Solids also resist compression. Akkasuma jajjaboonni maal ofirraa ittisu jechuudha? Summuugamuu ofirraa ittisu jechuudha. Salphaattiin summuugaman. Salphaattiin summuugaman. Kana jechuun maal jechuudha? Gama biraatiin solids have low compressibility. Dandeettiin summuugamuu isaanii baay'ee gadaanaa ta'uu nutti agarsiisaa jechuudha. Because their atoms form part of a lattice structure in which the atoms are relatively fixed distance apart. Egaa sababni solidoonni salphaatti kompirees hin taane yookiin immoo hin summuugamneef maal yoo jettan atomoonni isaanii caasaa maal fakkaatu jechuudha? Caasaa akka waan shiboo fakkaatu wayii. Yoo argitan amma kun shiboo walirraa fageenyi isaa bifa wal fakkaataa ta'een uumamee fakkaata jechuudha. Caasaan kun iddoo hundatti wal fakkaataa waan ta'eef atomoonni isaanii walirraa fageenya giddu galeessa walitti dhiyaataa ta'e qabaatu jechuudha. Atomiin kunii fi atomiin kun hammi walirraa fagaatanii fi atomiin kunii fi atomiin kun hammi walirraa fagaatan wal qixa. Akkasumas atomiin kunii fi atomiin kun hammi walirraa fagaatan wal qixa yookiin immoo walirraa fageenya atomoota gidduu jiru giddu galeessa wal qixa waan ta'eef structure amma lattice jennu kan yookiin immoo shiboo fakkaatu kana waan uumaniif salphaattiin summuugamanii jechuudha. Fakkeenyaaf qilleensa summuuguu fi dhagaa summuuguun garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Yookiin immoo ispoonjii summuuguu fi dhagaa summuuguun dhagaa harka keessanii walitti qabdanii fi ispoonjii harka keessanii walitti qabdan kamtu amma summuugamu isiniyyuu ni beektu jechuudha. Sababni summuugamuu sana ispoonjii jajjaboo miti jechuu dandeessu jechuudha. Jajjaboodha. Garuu gidduu isaatti uraawwan hedduu kan qabudha. Uraawwan san keessa immoo kan guutee taa'u maalidha? Qilleensa jechuudha. Yommuu ni sooftii walitti summuugnu atamii sooftii sana yookiin qaama paartii jajjaboo sana osoo hin ta'in maal goona qaawwa sana walitti cufnaa jechuudha. Kan summuugamu sun yookiin immoo kan bakka gallakkisu sun gaasota jechuudha. Asumaan waa'ee ispoonjii waan hin kaaseef jechuudha. Under compression the atoms would be forced into one another. Yommuu summuugamu yookiin immoo humni stressiin wayii jajjaboo irratti yommuu dalagaa'u fakkeenyaaf sibiila kana yookiin dhagaa kana yoo sirriitti walitti qabne atomoonni kunni maal ta'u jechuudha? Walitti dhiibamuu ni danda'u jechuudha. Walitti ni dhiibamu hamma ta'e. Garuu humni isaanii kun walitti hidhamuudhaan maal godha jechuudha? Kompireeshinii sana salphaatti dandamachuu danda'u yookiin immoo akka salphaatti isaan hin summuugamneef wal gargaaraa jechuudha. Humni isaanii kun wal qixa waan ta'eef humni iddoo tokkotti dalagaa kun haala wal fakkaataa iddoo addatti waan bittinnaa'uuf salphumatti maal godhu? Ofirraa ittisuu danda'u jechuudha summuugamummaa kana. The other is properties of liquids. Amaloota dhangala'oowwaniiti jechuudha. Amaloota jajjaboowwanii hamma kana hojjenne itti aansuudhaan amaloota dhangala'oowwaniiti ilaalla jechuudha. The molecular spacing in the liquid phase is not much different from that of the solid phase, except the molecules are no longer at fixed positions relative to each other and they can rotate and translate freely. Egaa humni molecular yookiin immoo atomoota
dhangala'oowwan gidduu yookiin molekiyuulota dhangala'oowwanii gidduu ispeesiin jiru garaagarummaa guddaa hin qabu kan jajjabootiin immoo wal bira ilaalu jechuudha. But the molecules are no longer at fixed positions. Garuu molekiyuulonni kunneen akka kan jajjaboowwanii maal jenneera idduma jiranitti hollatu malee positionii waliin jijjiiranii jennee turre jechuudha. Amma garuu dhangala'oowwan molekiyuulonni isaanii positionii isaanii wal jijjiiruu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf atamiin yookiin molekiyuulonni iddoo kana ture as dhufuu danda'a. Inni kun immoo as dhufuu danda'a. Randomly positionii isaanii jijjiiratu molekiyuulonni yookiin immoo atamoonni dhangala'oowwanii jechuudha. Egaa garaagarummaan isaan gidduu jiru kanadha. Garuu walirraa fageenyi isaanii baay'ee kan solid irraa hin fagaatu kan liquid. Garuu kan jajjabootiin immoo walirra hamma ta'e walirraa fageenya guddaa kan qabu dhangala'oowwanidha jechuudha. In a liquid, the intermolecular forces are weaker relative to solids, but still strong compared with gases. Dhangala'oowwan keessatti intermolecular forcing yookiin immoo humni molekulaaraa dhangala'oowwan keessa jiru kan jajjabootiin yommuu wal madaalchisne ilaallu they are weaker. Humna dadhabaadha jechuudha kan jajjabootiin yommuu wal madaalu. Garuu kan gaasotaatiin wal bira qabne yommuu ilaallu kan dhangala'oowwanii kan gaasotaarra maal ta'a ni caala jechuudha. When we compare the forces in the liquid compared to solids, they are weaker, and when we compare the intermolecular forces in a liquid with gases, they are strong. Humna molekulaaraa dhangala'oowwan keessa jiru kan jajjabootiin yommuu madaallu gadaanaa yookiin immoo dadhabaa ta'a. Gaasotaan wal bira qabne yommuu ilaallu immoo cimaa ta'a jechuudha. Liquids deform easily when stressed and do not spring back to their original shape once the force is removed because the atoms are free to slide about and change neighbors. That is the flow. So they are type of fluid with the molecules held together by their mutual attraction. Egaa dhangala'oowwan salphaatti deformationii ofirraa ittisuu hin danda'an jechuudha. Yookiin immoo stressii humni wayii yommuu isaan irratti dalagaa'u salphaatti socho'uudhaa danda'u yookiin immoo original shape isaaniitti salphaatti hin deebi'anii jiru akka warra jajjaboo sanatti jechuudha. Yeroo tokko stressiin irratti dalagaa yookiin immoo dhiibbaa jala yoo galan salphaatti maal ta'uu danda'u jechuudha. Atamoonni isaanii salphaatti socho'u jechuudha. Erga socho'anii boodas atamoonni isaanii ollaa wajjinuu jeequmsa uumuudhaan iddoo garaagaraatti jijjiiratu jechuudha. Sababa kanaaf kan isaan yaa'aniif jechuudha. Jeequmsi uumamaa jeequmsi sun immoo ni daddarbaa. Kanaan booda dhangala'oowwan maal ta'u jechuudha ni yaa'u jechuudha. Dhagaayuu keessa buusne ol ka'iinsa olaanaa rayyoo isaan keenye iddoo garaagarummaan dhiibbaa jiru isaan yoo keenye maal ta'u salphaatti yaa'u jechuudha. Inni kun sababa molekiyuulonni isaanii maalidha jechuudha. Wal harkisni isaanii yookiin humni isaan gidduu jiru suni amma ta'e guddaadha. Garuu immoo salphaatti jeequmsi ni uumamu waan ta'eef molekiyuulonni isaanii iddoo jijjiirratu waan ta'eef wal qabachuudhaan maal ta'u jechuudha ni yaa'u yookiin iddoo isaanii jijjiirratu jechuudha. The third one is the properties of gases, amaloota gaasotaati. Egaa asuma irratti akka ilaaltan molekiyuulonni gaasotaa maayikirooskooppikaali yookiin immoo zuumiin goonee ilaaluu osoo carraa qabaanne inni kun osoo oksijiinii ta'eeti molekiyuulonni oksijiinii baay'ee walirraa faffagaatee kan argamudha jechuudha. Atoms in gases are separated by distances that are large compared with the size of the atoms. Atamoonni gaasota keessatti argaman yommuu saayizii yookiin immoo hamma atomootatiin wal bira qabanii ilaalaman baay'ee walirraa fagoo kan ta'anidha jechuudha. Atamoonni kun baay'ee walirraa fagoo kan soolidii fi liikidii yoo ilaalle garuu atamoonni maalidha? Walitti dhiyaataniiru jechuudha. Kan jajjabootaa keessattuu baay'ee walitti dhiyoo kan ta'edha jechuudha. Kan gaasotaa immoo faallaa sanaatiin baay'ee walirraa fagoo kan ta'edha jechuudha. Baay'ee walirraa fagaata kun bifa kanaan. The force between gas atoms are therefore weak. Kanaafuu humni molekulaaraa gaasotaa baay'ee dadhabaadha jechuudha. Very weak. Except when the atoms collide with another. Humni kun yommuu gaasonni kun walitti bu'an amma ta'e dabaluu danda'a. Garuu akka waliigalaatti humni
moleculara atomoota gaasotaa gidduu jiru baay'ee gadaanaa kan ta'e yookiin immoo dadhabaa kan ta'edha jechuudha. Gases thus not only flow but they are relatively easy to compress because there is much space and a little force between atoms. Gaazonni kaa yaa'ota keessaa tokko jenneerra jechuudha. Akkuma dhangala'oota. Gaazonni ni yaa'u. Itti dabalees salphaatti compress ta'u jechuudha. Salphaatti compress ta'u. Salphaatti walitti summuugamuu danda'u jechuudha. Sababni isaas gidduu isaanii maaltu jira? Space guddaatu jira yookiin immoo distaansiin isaan gidduu jiru molekiilota yookiin atomoota gidduu jiru guddaa waan ta'eef humni isaan gidduu jiru immoo baay'ee xiqqaa waan ta'eef jechuudha. Liikiidota biroo dhaqxan compressibilitiin isaanii ammas xiqqaadha. Baay'ee compress hin ta'ani jechuudha. Garuu hamma ta'e compress ta'uu danda'u akka jajjaboowwaniiti miti kan gaasota akka gaasotaatti garuu salphaatti compress hin ta'ani jechuudha. A gas also expands until it encounters the walls of the container and fills the entire available space. Gaazonni yommuu kontiinara tokkotti yookiin immoo meeshaa wayiitti naqaman amma iddoo jiru san guutanitti maal ta'u jechuudha? Expand ta'u jechuudha. Salphaatti babal'achuu danda'u jechuudha. Gaazii namni xiqqaansaa mana tokko guutuu danda'a. Gaazii mana tokko guutu immoo meeshaa akkasii kanatti summuugne iddoo tokkotti maal gochuu dandeenya jechuudha? Kaa'uudhaan ni dandeenya jechuudha. In contrast, if we move the liquid filling a small container to a much larger container, the liquid volume remains the same independent of the container's shape. Garuu isa kana amma waa'ee compressibility liquid fi gaasotaa wal madaalchine yommuu ilaallu liikidii meeshaa yookiin immoo qodaa xiqqaa ture tokko keessa guunnee yoo keenye liikidii kana immoo gara meeshaa guddaatti yoo dabarsine fakkeenyaaf burcuqqoo tokko keessa bishaan yoo jiraate leessee kun burcuqqoodha. Egaa drinking kiyya sirrii miti. Burcuqqoon kun bishaan guutuu yoo qabaate dura inni kun bishaan yoo ta'e bifa kanaan bishaan kana qodaa guddaatti yoo dabarsine sarfeesiin bishaan keenya naannoo kana qofa ta'a yookiin immoo xiqqaa ta'a jechuudha. Maalirratti osoo hundeen vooliyuumiin bishaan as keessa turee fi fakkeenyaaf kun 3 ml yoo ta'e inni kun 3 ml ta'a jechuudha. 3 ml yookiin immoo 3 mililiitira ta'a jechuudha. Osoo jijjiiramuu sheeppii kontiinara irratti hundaa'in maal ta'a jechuudha? Vooliyuumiin isaa dhaabbataa ta'a. Kana jechuun liikidoonni salphaatti maal hin ta'ani? Compress hin ta'ani yookiin immoo hin summuugamanii akkasumas salphaatti hin babal'atan kan jedhu nutti agarsiisa yookiin immoo liikidoonni definite volume qabaachuu isaanii nutti agarsiisa jechuudha. Definite volume qabaachuu isaanii nutti agarsiisa. Garuu definite shape hin qabanii shape wanta isaan keessa jiru qabatu jechuudha. Garuu waa jajjaboo yommuu ilaalle solids have definite shape as well as volume. Definite volume lamaan isaanii qabatu jechuudha. Gaasota biroo immoo yoo dhufne they have neither definite volume nor definite shape. Qabee murtaa'aa hin qabani gaasonni. Shape murtaa'aa hin qabani jechuudha. This is due to the strong cohesive forces between the molecules. Solids maintain not only their volume but also their shape. Egaa sababni dhangala'oon tokko vooliyumii dhaabbataa qabaateef humni isa gidduu jiru maalidha jechuudha? Cimaa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Humni molekiilaaraa gidduu isaanii gidduu atomoota jiru sun cimaa ta'uu nutti agarsiisa. Jajjaboowwan biroo immoo dhaqxan akkuma nama dubbadde vooliyumii dhaabbataa qofa hin qabani. Vooliyumii dhaabbataa ni qabu jajjaboowwan akkasuma sheeppii dhaabbataa yookiin immoo definite shape kan jennu sanallee ni qabaatu jechuudha. Compressibility of gases and liquids. Egaa summuugamummaa gaasotaa fi liikidii ofii keessanii eksperimentii salphaatiin mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf siriinjii yommuu pistanii isaa duubatti harkistan egaa maaliin akka guutamu itti arguu baanus ni beektu jechuudha. Gaasiin maal ta'a jechuudha? Fiilti ta'a. Gaasonni kun bifa kanaan itti guutamu jechuudha. Egaa bifa kanaan duubatti harkistaniin booda gaasonni akka guutame ni beektu jechuudha. Quba keessan tokkoon egaa
lilmoo kana lilmoo ishee nama waraantu irraa baasuu qabdu jechuudha. Eksperimentii kana yommuu hojjettan lilmoon isin waraana isin miidhuu danda'a waan ta'eef kan lilmoo ishee nama waraantu hin qabneen jechuudha. Pilaastika isaa kana qofa fayyadama. Quba keessan tokkoon fiixee pilaastika yookiin immoo pilaastika lilmoo kana fayyadamtanii yoo piistanii kana duubatti dhiibdan ni socho'a piistanii kun hammata inni summuugama jedhu. Humni isinitti dhaga'ama. Humni isinitti dhaga'amuun suni maalinni achi keessa maatariin jiraachuu yookiin immoo maatariin gaas jennu sun jiraachuu inni immoo dhiibbaa qabaachuu kan isinitti agarsiisudha jechuudha. Humni isinitti dhaga'ama humni wayii garuu immoo ni summuugdu jechuun humna jabaadha. Ni summuugdu jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun maal jechuudha? Qilleensa kontiinara guddaa kana keessa ture kontiinara xiqqootti gadi xiqqeessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu qilleensi kontiinara xiqqoo kana keessa turte kontiinara guddicha kanas guutuu dandeessi jechuudha. Salphaatti maal ta'u waan ta'eef babal'atu waan ta'eef jechuudha. Liikiidota bira immoo dhuftan fakkeenyaaf lilmoodhuma isuma duraa sanatti maal itti guuttu dursitanii erga piistanii kana cuftaniin booda bishaan itti guuttu jechuudha. Bishaan erga itti guuttaniin booda fiixee quba keessanii tokko uraa pilaastika kanaa cufuudhaan piistanii keessanoo dhiibdan piistanii keessan hin socho'u jechuudha. Yeroo kana hin socho'e humni isinitti dhaga'ama. Isa kana irratti humni guddaan isinitti dhaga'ama garuu dhangala'oon keessan hin socho'u yaa'insa dhangala'oo kana wittistan jechuudha. Kun maal isinitti agarsiisa? Wanta guddaa akkuma sila jenne sana small container keessaa dhangala'oo big container itti naqne xiqqaatte tuma teessi. Sheeppiin isaa jijjiirame dhiisee dhimma hin qabdu jechuudha. Container jijjiirame volumiin isaa dhaabbataa ta'u yookiin immoo liquidiin low compressibility qabaachuu isaanii nutti agarsiisa jechuudha. And also gaasonni maal qabu jechuudha? They have high compressibility jechuudha. Dhiibbaa jalatti salphaatti summuugamuu akka danda'an kan nutti agarsiisudha. Ofii keessaniif eksperimentii salphaa kanaan mirkaneeffachuudha dandeessu jechuudha. Okay, waa'ee kana erga jenneen booda amma gara mata duree keenyatti reefu dhufna jechuudha. Fluid statics kan jennu suni maal inni? Yaawwan boqonnaa irratti jechuun maal jechuudha yookiin immoo waa'ee maalii qorata saayinsiin kun? Fluid statics deals with natural fluids at rest. Egaa fluid statics kan jennuun kun uumama yookiin immoo amaloota yaa'uwwanii boqonnaa irratti kan qo'atudha jechuudha. Fluid statics studies about the nature of fluids, which means gases and liquids at rest. Boqonnaa irratti. Great. The fluid can be either gaseous or liquid. Egaa jalqabuma irratti akka dubbanne fluid kan jennuun kun gaasota ta'uu danda'u, dhangala'oowwan ta'uu danda'u. Fluid statics is generally referred to as hydrostatics when the fluid is liquid. Fluid statics yoo fluidin keenya liquid ta'e hydrostatics jedhama jechuudha. And as aerostatics when the fluid is a gas. Yoo yaa'uun keenya immoo gaasii ta'e fluid statics maal jedhama jechuudha? Aerostatics jedhama. So fluid statics lama qabaachuu dandeenya in other word. Hydrostatics, the fluid statics of liquid, and aerostatics, the fluid statics of gas. In fluid statics, there is no relative motion between adjacent fluid layers. Statics yaa'uwwanii keessatti leeroota yaa'uwwanii gidduu sochiin hin jiru jechuudha. Leeroota yaa'uwwanii gidduu sochiin hin jiru jechuudha. Kana jechuun leeroonni isaanii maakiroskooppikaalii yommuu ilaallu guddisnee gubbaarra yommuu ilaallu garuu maayikirooskooppikaalii yommuu ilaallu sochiin molekiilotaa ni jira jechuudha beekamaadha. So maakiroskooppikaalii guddisnee yommuu ilaallu nuyi gubbaarra yommuu ilaallu zoom out goone sochiin irra hin jiranii jechuudha. Fluidoonni kun gaasii ta'e boqonnaarra jira iddoo iddootti socho'aa hin jiru jechuudha. Iddoo tokko keessatti dhangala'oo ta'e akkasuma jechuudha. Thus there is no shear or tangential stresses in the fluid trying to deform it. Kana jechuun egaa yaa'uwwan yoo stressiin irra jiraate shear yookiin tangential stress kan jennu kun yoo irra jiraate waa stressii akka kutaa kudhanitti bal'inaan ilaaltaniittu ammasitti deebitanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhiibbaa eeriyaa tokko irratti yookiin immoo humna eeriyaa tokko irratti dalageeffamuun maal jenna stress jennaani jechuudha. Kanaafuu
tangentially yookiin immoo humni parallelidhaan dirra yaa'oowwanii kanarratti dalageeffame hin jiru jechuudha. Kanaaf isaan deform akka ta'aniif yookiin immoo akka yaa'aniif humni yookiin immoo dhiibbaan sarfeesii isaaniitiin parallelii ta'e wayii maal hin jiru jechuudha. Yoo maaltu boqonnarra jiraate yoo dhangala'oon yookiin immoo gaasiin boqonnarra jiraate jechuudha. Garuu dhiibbaan sababa wayitii isaaniitiin isaanirratti dalagaa immoo maal ta'a ni jiraata jechuudha. Waa'ee sanaa ni ilaalla gara boodatti. So fluidiin tokko boqonnarra jira yoo ta'e tangential stressiin fluidii sanarratti dalagaa hin jiru yookiin immoo zeeroodha jechuudha. Good. The only stress we deal with in fluid statics is the normal stress. Fluid statics keessatti normal stress yookiin immoo pressurein nu ilaallu normal stress kan jennuunidha jechuudha. Normal stressing kuni sababa weightii fluidii saniitiif gaasii yookiin dhangala'oo saniitiif kan qabanudha. Isaan immoo maal jenna pressure yookiin immoo dhiibbaa jennaanii jechuudha. And the variation of pressure is due only the weight of the fluid. Egaa kana jechuun fakkeenyaaf container wayii keessaa some liquid wayii qabna yoo ta'e sababa hanga qabaachuu liquiditti kanaatiin pressuriin asii gadi maal ta'a ni jiraata jechuudha. Sababa hanga qabaachuu liquidii kanaati. Garuu dhangala'oon kuni kontiinar kana keessa jira waan ta'eef dhiibban dalgaan yookiin immoo shear stress kan jenne suni dalgaan waan irratti dalagaa hin jiru jechuudha. Isa kanadha kan dubbachaa jirru jechuudha. Therefore, the topic of fluid statics has significance only in gravity fields. And the force relations developed naturally involve the gravitational acceleration G. Egaa mata dureen yookiin immoo waa'een fluid statics kuni barbaachisummaan isaa maal keessatti qofata naannoo graafitiin jiru qofatti jechuudha. Naannoo graafitiin jiru qofatti jechuudha. And also the force relations developed naturally involve gravitational acceleration. Humnoota uumaman sababa acceleration due to gravitiin jiraatan kanaatti jechuudha. Kanaafuu waa'een fluid statics naannoo graafitiin yookiin immoo humna harkisaa jiru kanattidha jechuudha kan hojjechuu danda'u. The force exerted on a surface by fluid at rest is normal to the surface at the point of contact, since there is no relative motion between the fluid and the solid surface, and thus there are no shear forces acting parallel to the surface. Egaa humni fluidii sila fudhanne ilaalla irraa jechuudha. Qodaa ta'e keessa dhangala'oo yookiin gaasii wayii yoo jiraate bifa kanaan yoo jiraate kuni dhangala'oo yoo ta'e humni fluidii kanaan yookiin immoo dhangala'oo kanaan sarfeesii isa baate yookiin immoo kontiinara kanarratti sarfeesii yookiin immoo dirra kontiinara kanarratti dalagaa'u noormaalii ta'a jechuudha yeroo hunda kallattii hundaan. Fakkeenyaaf dirra gara gadii kana jiruuf yoo ilaalle humni asii gadi dalageessu maal ta'a jechuudha? Perpendicular to the surface of the container ta'a jechuudha. Asii gadi ta'a jechuudha. Gara dalgaatiinis yoo ta'e perpendicular to the surface of the container. Perpendicular ta'a jechuudha. Perpendicular jechuun gama biraatiin maal jechuudha? Normal jechuudha. Sababni isaas fluidii fi sarfeesii kana gidduu sochiin parallelii ta'e hin jiru jechuudha. Dalga yookiin asii gadee sochiin yommuu hin jirretti waa'ee kana dubbachaa kan jiru. At rest jennee dubbachaa jirra waan ta'eef jechuudha. Kana jechuun humni dhangala'oo kana asii dalga dhiibu hin jiru jechuudha. Asii dalga dhiibu yookiin immoo dhangala'oon kun asii gadee akka deemu humni dhiibu hin jiru jechuudha. Sarfeesii kontiinara sanaa fi yaa'oo san gidduu humni parallelii ta'e hin jiru yookiin immoo sochiin parallelii ta'e hin jiru jechuudha. Garuu humni perpendicular ta'e ni jiraata. Sababa maaliitiin? Sababa fluidii saniiti. Fluidiin suni maal waan qabuuf? Weightii waan qabuuf. Hanga qabaa graafitiin jira. Kanaafuu humni asii gadee
dhangala'oon kuni yookiin immoo yaa'oon kuni kontiinara isa baatee jiru kanatti dalageessu ni jiraata jechuudha. Fluid statics is used to determine the forces acting on floating or submerged bodies and the forces developed by devices like hydraulic presses and car jacks. Egaa fluid statics kan jenneen kuni humnoota wantoota yaa'oowwan irra bololi'aa jiran akkasuma immoo liqinfamanii jiran submerged wantoota keessa yookiin bishaan keessa qilleensa keessa wantoota liqinfamanii jiran humna isaan irratti dalagaa'e barbaaduudhaaf ni gargaara jechuudha. Maaltu fluid statics jechuudha. Akkasuma immoo pirinsipilii meeshaaleewwan kanneen akka hydraulic press fi car jacks kan jennuun kun ulfaatina baay'ee gurguddaa ta'e salphaatti walitti kaasuuf kan nu gargaaran kun akkamitti akka hojjetan akkasumas isaan oomishuudhaaf fluid statics sirriitti hubachuudhaa qabna jechuudha. Egaa jalqaba irratti iddoo fluid mechanics itti fayyadamu keessaa tokko maal jenneerra jechuudha. And developing some mechanical machineries jenneerra jechuudha. From those machineries, hydraulic presses and car jacks are some examples. Fakkeenyota muraasa jechuudha isaan kun. The design of many engineering systems such as water dams and liquid storage tanks requires a determination of forces acting on their surfaces using fluid statics. Sisteemota engineeringii garagaraa kanneen akka hidha bishaanii dams and liquid storage tank kuusawwan dhangala'oowwan garagaraa kuusaa bishaanii garagaraa hojjechuudhaaf yookiin immoo saxaxuudhaaf humnoota isaan irratti dalagaa'uu danda'an maal gochuu qabna? Beekuudhaa qabna jechuudha. Isaan kana maal fayyadamneet beekna jechuudha? From the concept of fluid statics. Fluid statics irraa fayyadamneet humnoonni naannoo daamii sanatti jiraatan humna hammamii na barbaachisan meeshaa akkamiitiin daamii yookiin immoo kuusaa bishaanii yookiin immoo taankarii tokko hojjedha. Likiidiin kun humna akkamii irratti dalageessuu danda'a? Umurii guddaa akka qabaatuuf nageenyummaan isaa akka cimuuf maalan beekuu qaba jechuudha. Fiiziksiin ani kana duubaan sirriitti hubachuu danda'u waa'ee fluid statics irratti jechuudha jalqaba irratti. The complete description of the resultant hydrostatic force acting on a submerged surface requires the determination of the magnitude, the direction, and the line of action of the force. Egaa humnoota wanta dhangala'oo keessa liqinfamee jiru tokko irratti dalagaa jiran barbaaduudhaaf resultant force isaa barbaaduudhaaf kanan hubachuu qabu maaliti jechuudha. Waa'ee hamma humnoota sanaa, waa'ee kallattii humnoota irratti dalagaa jiru, akkasuma immoo sarara humni sun irratti dalagaa jiru illee sirriitti adda baasnee hubachuudha qabna jechuudha. Isa kana immoo maaltu nuu kenna jechuudha? Fluid statics'itu nu hubachiisa jechuudha. The other is pressure in fluid. Egaa dhiibban yaa'awwan irratti yookiin immoo yaa'awwan at rest jennu kana irratti dalagaan normal stress dha. Shear stress in zero dha jenneerra jechuudha. Normal stress kanaan immoo pressure jennaan jechuudha. Kanaafuu yaa'awwan keessatti yookiin immoo dhiibban yaa'awwan naannoo isaan irratti yookiin immoo qodaa isaan qabatanii jiran yookiin konteenara isaan irratti dalageessan maal akka fakkaatu ilaalla jechuudha. Kutaa kana keessatti fakkeenyaaf gaafii tokko sin gaafata kitaaba keessan irratti jechuudha. Maal jedha gaafichis? Why does the mattress sink more when I am standing compared with when I am lying? Firaashni keessan kan kutaa ciisichaa keessaniif itti fayyadamtan jechuudha. Yemmuun irra dhaabadhu maaliif sirriitti summuugama yemmuun irra ciisu caalaa jedhee gaafata jechuudha. Maaliifi? Kanaafuu amma waa'ee force fi yookiin immoo waa'ee weightii fi waa'ee area dubbachuuf jechuudha. Relation weightii keessanii fi area weightiin keessan irra qubatee suni dhiibbaa akkamii qabaata yookiin immoo bu'aa akkamii qabaata kan jedhu itti dhufna jechuudha. The answer is due to the difference of pressure produced. Egaa pressure uumamu garaagarummaa isa gidduu jiru. Asitti pressure guddaatu uumama, asitti pressure xiqqaatu uumama jechuudha.
sababa maaliitiif kan jedhu isa ilaaluuf deemna jechuudha. As keessatti deebisna. Stress is defined as force per unit area and is determined by dividing the force by the area upon which it acts. Egaa stress kan jennu kun kutaa kudhanitti ilaalle irra jenneerra. Akkamitti ibsama? Reeshoo humnaa fi area humni irratti dalagaa isaniitiin kan argamudha jechuudha. Reeshoo humnaa fi area humni irratti dalagaa. Akkuma asitti dubbanne weightiin keessan jira. Weightiin keessan kun area hammamiitti yookiin immoo seentarii hammamii irratti kuufameera. Eriyaan guddaa yoo ta'e maaltu ta'a? Pireeshariin xiqqaa ta'a yookiin immoo stressiin xiqqaa ta'a jechuudha. Kun akkuma weightiin keessan yommuu eriyaa guddaa uumee firaashii irra qubatuu fi yommuu eriyaa xiqqoo tana irratti yookiin immoo kontaakti sarfeetiin yommuu dhiphaa taatu stressiin asitti uumamu sun yookiin pireeshariin asitti uumamu sun guddaa ta'uusaa nutti agarsiisa. The normal component of a force acting on surface per unit area is called the normal stress. Komponentiin humna area tokko irratti dalagaa'u kan perpendicular surface sana ta'e normal jechuun surfaceidhaaf maal kan ta'e perpendicular kan ta'e suni maal jedhama? Normal stress jennaani jechuudha. Normal stress maaliif dirra irratti dalagaa'u sanaaf normal yookiin immoo perpendicular dha waan ta'eef jechuudha. And the tangential component of a force acting on surface per unit area is called shear stress. Tangential component kan jennuun kun immoo yookiin immoo surfaceidhaaf parallelii ta'e fakkeenyaaf humni gara naxammanni kun weightiin kun yookiin immoo weightiin namicha kana asii gadeedha. Firaashii wajjinuu maalidha? Perpendicular dha jechuudha. Dhiibban ta'e immoo asii dalga osoo gaggeeffameeti. Bifa kanaan dalga osoo gaggeeffameeti yookiin humni ta'e asii dalga osoo gaggeeffamee eriyaa iddoo kana osoo safarreeti dalgadha waan ta'eef yookiin immoo kallattiidhuma kanaan waan ta'eef isheedhaan maal jennaan jechuudha? Shear stress jennaan jechuudha. Shear stress jennaan jechuudha. Kan surfaceidhaaf normally maal jennaani? Normal stress jennaani. Kan tangentiality yookiin immoo kallattii maal wajjinu? Kallattii yookiin immoo dirraan parallelii kan ta'uuf immoo shear stress jennaani jechuudha. For fluid at rest, the shear stress is 0. Yaawwan boqonnaa irra jiraniif shear stress kan jennuun kun yookiin immoo stressiin parallelii dirraa ta'e kun 0 dha jechuudha. And the only existing stress is the normal stress. Stressiin tokkichi jiru yaawwan boqonnaa irra jiraniif normal stress yookiin immoo stressii ijaajjuu jechuu dandeenya jechuudha. Normal stressiin kun immoo pressure jedhama jechuudha. Normal stressiin yaawwan dhaabbataa irraa nu argachuu dandeenyu kun maal jennaani? Pressure yookiin immoo normal stress jennaani jechuudha. Pressure is defined as a normal force exerted by a fluid or a solid per unit area. Egaa lamaaniifuu hin ta'a jechuudha. Pressure kan jennu kun yookiin immoo dhiibbaa kan jennu kun normal force humna dirra tokkoof perpendicularii ta'uudhaan bal'ina wayii irratti dalageeffamu jechuudha. Per unit area. Bal'ina unit tokko irratti humni perpendicularidhaan dalageeffamu pressure yookiin immoo normal stress jennaani jechuudha. Pressure yookiin normal stress jennaani jechuudha. If F is the magnitude of the force exerted on the fluid or solid at a particular point and A is the surface area at which this force is applied, the pressure P at this particular point is defined as the ratio of the force to the contact area A over which that force is exerted. Egaa F kan jennuun kun humna yookiin immoo hamma humnaa yaa'oo yookiin jajjaboo tokko irratti dalagaa'ee A kan jennu kun immoo surface area bal'ina dirraa bakka humni sun irratti dalagaa yoo bakka bu'e P'n immoo yookiin immoo paan kun dhiibbaa yookiin pireesharii tuqaa san irratti uumamu ta'a. Egaa pireeshariin kunis reeshoo yookiin immoo humna sana eeriyaa sanaaf
hiruudhaan kan argannudha jechuudha. The pressure is the force divided by the given surface area. Surface area sanaaf hiruudhaan kan argannudha jechuudha. Isa kana yommuu formulaatiin barreessinu P equals F divided by A. If F is the normal force exerted on a certain surface area and A is the given surface area. So pressure equals force divided by A, or pressure is the ratio of the normal force and the given contact area. Iddoo humni sun irratti dalagaa yookiin immoo bakka humni sun tuqe sanaan kan ibsamudha jechuudha. Egaa waa'ee normal stress fi shear stress fuma keessanii bal'inaan akka ilaaltaniif hin dhiise jechuudha. Akkuma sila isinitti hime tangent to the surface jechuun surface wajjin parallel kan ta'edha jechuudha. Normal stressin sigmaadhaan bakka buusna, shear stress immoo taa'uudhaan bakka buusna jechuudha. So nuyi amma kan dhimma irraa qabnu normal stress kana qofa dhiibbaa kan jenneen sana shear stress hin dhiifna jechuudha. Fluidii boqonnarra jiru waa isaa ilaalaa jira waan ta'eef isaaf 0 waan ta'uuf jechuudha. Waa isaanii garuu bal'inaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Maddoota garaagaraa fayyadamtanii akkasumas kutaa 10tti illee kan baranne sana duubatti deebitanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Viidiyoon waa sanaa hojjetame bal'inaan jira waan ta'eef. Pressure is a scalar quantity because it is proportional to the magnitude of the force. Pressure in scalar quantity dha jechuudha. Yookiin immoo kan dhabeedha jechuudha. Because it is proportional to the magnitude of the force. Sababni isaas hamma humna wajjinu maalidha jechuudha? Proportionalidha jechuudha. Proportionalidha. Yoo humni baay'ee guddaa ta'e pressure irra baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Yoo humni immoo baay'ee xiqqaa ta'e pressure yookiin dhiibbaan illee xiqqaa ta'a jechuudha. If a large force acts on a small area, the pressure is large. Humni guddaan bal'ina xiqqaa irratti yoo dalagaa'e dhiibbaan baay'ee guddaa ta'a. The unit of pressure is newtons per square meter. Unitiin waaltawaa dhiibbaa newtons per square meter dha jechuudha. Symbolically and per square dhaan bakka buusna jechuudha. Another name for the SI unit of pressure is Pascal, represented by PA. Unity waaltawaa maqaa biraa egaa Newton per meter square dha. Unity waaltawaa dhiibbaati. Isa kanaan yeroo baay'ee maal jennee waamna jechuudha? Pascal jennee waamna jechuudha. Egaa waa'ee fluid mechanics kana keessatti saayintistiin Pascal jedhamu gahee guddaa waan baateef gahee isaatiin moggaasnee kan keenyedha jechuudha. 1 Pascal means 1 Newton per meter squared. Pascal tokko jechuun tokko Newton per meter squared dhaan wal qixa jechuudha. In addition to Pascal, there are other units of pressure such as millimeter mercury, torr, atmosphere, pounds per square inch, with the relation shown as follow. Karmaan gadi takka ibsamin jechuudha. Unitoonni dhiibbaa kan miti waaltawaa ta'an immoo hedduu jiru. Millimeter mercury, centimeter mercury, torr, atmosphere, pounds per inch hedduu isaanii kaasuu dandeenya. Egaa hariiroon isaan gidduu jiru 1 atmosphere equals 760 millimeter mercury. Inni kunumti immoo millimeter mercury fi torriin kun wal qixa jechuudha lakkoofsi isaanii. 760 atmosphere tokko jechuudha. Atmosphere tokko jechuun immoo 101.3 kilopascal. Egaa Pascalin meeqa akka ta'e ilaalaa. Kiiloo jechuun immoo maxxantuu duraati jechuudha. Immoo prefixidha. Kanaafuu prefixi keessaa kiiloo jechuun kuma, isa kana kumaan baastu jechuudha. Immoo kumaan baastan 101.300 Pascal argattu jechuudha. Inni kun immoo meeqa wal qixa ta'a? 14.7 pounds per square inch. Pounds per square inch ta'a jechuudha. Hariiroo isaanii kana fayyadamtanii gara tokkotti jijjiiruu ni dandeessu jechuudha unitoota kana. Egaa waa'ee dhiibbaa yommuu dubbannu fakkeenyaaf peensilii yookiin immoo qalama keessan ta'uu danda'a. Quba keessan lamaaniin gama lamaan yoo qabdan
gama qara qabuun gama peensiliin keessan qara qabuun maal ta'a? Dhukkubbiin isinitti dhaga'ama jechuudha. Asiin garuu dhukkubbiin isinitti dhaga'ama. Sababni isaas contact areaan iddoo kana jiru baay'ee xiqqoodha. Humni waluma qixaadha. Garuu peensiliin kun qaama keessan irra iddoon ittiin itti qubattu xiqqoodha jechuudha. Asiin garuu hamma ta'e relatively bal'aadha. Kun ni mul'ata waan ta'eef jechuudha. Asiin qara qaba, asiin qara hin qabu. Asitti humni kun contact area bal'aatti hirama. Asitti immoo contact area xiqqootu walitti qabama waan ta'eef effektiin humna kanaa yommuu contact areaan baay'ee xiqqaa ta'u guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf gara kanaan isin madeessuu danda'a yookiin isin dhiigsuu danda'a. Asiin immoo homayyuu hin taatanii jechuudha. Pirinsipilii kana fayyadamneeti jechuudha. Mismaara fayyadamnee manneen garaagaraa wantoota garaagaraa kan hojjechuu dandeenyu jechuudha. Mee fakkeenyota hojjennu. Example 3.1. As a woman walks, her entire weight is momentarily placed on one of her shoes. Yommuu dubartiin tokko deemtu akka tasaa ulfaatinni ishii guutumaan guutuutti caammaa ishii tokkorra yookiin kophee ishii tokkorra yoo oole A. Calculate the pressure exerted on the floor by the shoe if it has an average width 10 cm and the average length of 30 cm and the woman's mass is 55 kilograms. B. Express the pressure in atmosphere, torr, millimeter mercury, and pounds per square inch. Isaan kanaan ibsinu jedhee jechuudha. Kanaafuu asitti kan ilaaluu qabnu jalqaba irratti maalidha jechuudha? Kennamoota keenya. Kennamoota keenya irraa yommuu kaanu dubartiin wayii jirti nuun jedhee jechuudha jalqaba irratti. Dubartiin wayii jirti. Dubartiin kun osoo deemtu akka carraa kophee egaa yoo qabaatte akka carraa wayitiin ishii guutumaan guutuutti kophee isa tokkorra yoo oole guutumaan guutuutti kophee isa kanaaf qofarra yoo oole kopheen kun immoo leengiziin isaa meeqa nuun jedhe? Leengiziin isaa 30 cm. Wiirziin isaa immoo meeqa jedhee nuu kenne? Wiirziin 10 cm yoo ta'e. Kanaafuu pireeshariin kophee kanaan lafa irratti lafti iddoo kana jiraate lafa irratti sababa dubartii kanaatiin dalagaa'u yookiin sababa kophee kanaatiin dalagaa'u meeqa? Hangi dubartittii 55 kiloogiraamii yoo ta'e jedhanii nu gaafate jira. So giivanota keenya adda baafannee barreeffachuu dandeenya jechuudha. Our given are jalqaba irratti maal qabna jechuudha? Width of the shoe. Width of the shoe is 10 cm. 10 centimeter, which means 0.1 meters. And length of the shoe is 30 centimeter, which means 0.3 meters. Acceleration due to gravity and also mass of the woman is 55 kg, 55 kilograms. And acceleration due to gravity is, let's use 9.8 meters per second squared. Kuni kennamoota keenya. And the required one is barbaadamaan keenya maaliin jennee kutaa kana keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. The required one is pressure. Pressure gaafatamne jechuudha. Gara furmaatatti yommuu seennu we know pressure is solution pressure is the normal force divided by the surface area. Isa kanaan kan argannu jechuudha. Pressure isa kanaan argannu. Egaa jalqaba irratti solutionii irratti kanaa yommuu barbaannu maalidha jechuudha? Pressure in Pascal idha jechuudha. Unity waaltawaati. Pressure in Pascal or Newton per meter square dhaan barbaadaa jirra jechuudha. Egaa pressure in Pascal kuni
F by A. The normal force divided by surface area tiin argama jechuudha. Garuu F kan jennu kun immoo normal force kan jennu kun maalidha? Weight dubartiiti jechuudha. The weight of the woman. So the weight of the woman is mg. Mg, which means m is mass of the woman, which is 55 kilogram, times g is acceleration due to gravity around the Earth's surface. Sankana lamaan yommuu waliin baay'isnu weight of the woman will be about 539 newtons. 539 newtons ta'a jechuudha yommuu isa kana waliin baay'isnu jechuudha. Maal argannee jira? Weight argannee jira. What about the cross sectional area or surface area? Surface area egaa humni kuni guutumaan guutuutti weightiin kuni caammaa tokko qofarra yookiin immoo kophee tokko qofarra oolee jenneerra jechuudha. So the surface area will be we have the width and the length of the shoe. So length times width of the shoe, which is length of the shoe is about 0.3 meter times width is I think 0.1 meter. Then when we multiply this together, it is about 0.03 meter squared. 0.03 meter squared. Amaka area kamna normal force kamna pressure barbadu by salpada. So which implies that the pressure equals force over area. We have force about 539 newtons. 539 newtons kamna. Isa kana area arganne area kopheen irra oole suni 0.03 meter square dha. So the pressure will be meeqa ta'a jechuudha? Naannoo 1700 torbata jechuudha. Kuni Newton per meter square dhaan yookiin immoo Pascal dhaan jechuudha. Egaa isa kana approximately meeqaan kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkaataa kitaabni keessan kaa'in kaa'uu yoo barbaanne 18,000 Pascal dhaan jechuudha. 18,000 Pascal. Kanaafuu naannoo 18,000 Pascaliti jechuudha. Yookiin immoo 18,000 Newton per meter square dha jechuudha. Egaa B irratti maalidha kan gaafatamne? B irratti unitoota garaagaraatiin gaafatamne jechuudha. Isuma kana unitoota garaagaraatiin B conversion to other units in pressure in other units. In other units. Unitoota kanneen birootiin jechuudha. Jalqaba irratti eenyudhaan gaafatamne? In atmosphere. Let's say 1 in atmosphere. ATM. In atmosphere. Egaa kana hariiroo isaan gidduu jiru fayyadamna jechuudha. We know that 1 atmosphere equals 1,013,00 Pascal. Pascal amma kana yoo ta'e Pascalin 18 pressure hammamii ta'a? 180 Pascal will be P in atmosphere. Atmosphere on pressure ergamu ta'a jechuudha. Which implies that P in atmosphere equals to crisscrossii baay'isna jechuudha. Lamaan isaanii crisscrossii yommuu baay'isnu 18,000 Pascalii baay'isuu tokko atmosphere hiruu maalii ta'a jechuudha? 1,013,00 Pascalii ta'a jechuudha. Yommuu kana Pascalii
paaskaalitiin salphisuu dandeenya. So pressure keenya meeqa ta'a jechuudha? 18 hiruu 1,300 ta'a jechuudha. Isaan kana lamaan yommuu hirree keenyu naannoo meeqa ta'a jechuudha? Approximately naannoo 0.18 atmosphere ta'a jechuudha. 0.17 wayita 6 nuyi 0.18 atmosphere kaa'uu dandeenya yookiin immoo lakkoofsuma kanneen kaa'uu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti maal nu gaafate? Tooriitiin nu gaafate jechuudha. In tor. Egaa isa kanas hariiroo atmosphere fi toorii gidduu jiru fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. 1 atmosphere equals 760 torrs. Then what about 0.18 atmosphere jettu jechuudha. What about 0.18 atm? It will be pressure in torr ta'a jechuudha. Which implies that P in torr equals 0.18 times 0.18 times egaa yuutii wal balleessaa deema jechuudha. Tartiiba isaa isin qabachaa deema times 760 torr kan jennu kana ta'a jechuudha. Torri ta'a jechuudha. So P in torr or the pressure in torr will be 166 torrs. 136 torrs. 136 torrs ta'a jechuudha. Maalitiin tooriitiin jechuudha. Inni taanu millimeter mercurytiin kaa'ee jedhee nu gaafata jechuudha. The third one is pressure in P in millimeter mercury. Millimeter mercurytiin kaa'ee. Kuni baay'ee salphaadha. Hariiroo toorii fi millimeter mercury irraa kaa'uu dandeenya jechuudha. 1 torr equals 1 millimeter mercury. Walumaa qixa jechuudha. Kana jechuun pressure in millimeter mercury will be kan tooriitii walumaa qixa jechuudha. 136 millimeters mercury ta'a jechuudha. Afuraffaa irratti maalitti jirutu nu hafe? Pound per square inch jirutu nu hafe jechuudha. P in pound per square inch. Hariiroo atmosphere fi pound per square inch gidduu jiru fayyadamne kana furuu dandeenya jechuudha. 1 atmosphere equals 14.7 psi or pounds per square inch. Then what about 0.18 atm? It will be P in psi or pounds per square inch, which implies that crisscross baasna jechuudha isaan kana. Crisscross yemmuu baasnu P in psi will be 0.18 atmosphere times 14.7 psi pounds per square inch divided by 1 atmosphere ta'a jechuudha. Crisscross yookiin qaxxaamura yemmuu baasnu 1 atmosphere will be simplified by 1 atmosphere. So P in pounds per square inch will be 0.18 times 14.7 pounds per second inch ta'a jechuudha. Kana yemmuu waliin baasnu it will be about 2.6 pounds per square inch ta'a. Kanaan convert gootanii ilaaluu dandeessu. The other is example 3.3. Nail tips exert tremendous pressures when they are hit by hammers because they exert a large force over a small area. Egaa mismaarri yemmuu burrusaan rukutamu eeriyaa irra qubatu san irratti pireesharii baay'ee guddaa ta'e dalageessaa jechuudha. Maaliif eeriyaan inni irra qubatu suni baay'ee xiqqoo waan taateef jechuudha. What force must be exerted on a nail with a circular tip of
1.00 millimeter diameter to create a pressure of 3 times 10 raised to 9 Newton per meter squared. Mismaarri tokko kan fiixeen isaa inni qaraa suni jechuudha diiyaameetira tokko milimeetira yoo qabaate mismaarri kun pireesharii yookiin immoo dhiibbaa hamma kana guddatu qaqqabsiisuudhaaf yookiin uumuudhaaf humna hammamii irratti dalagaa'uu qaba jedhee nu gaafata jechuudha. Humna hammamii irratti dalagaa'uu qaba jedhee nu gaafata jechuudha. Ammas jalqaba kennamoota keenya addaa baafan. Our given are egaa maal qabna? Mismaara wayii qabna jechuudha. Egaa drawingii asirri miti isin sirreeffadhaatii gaafadhaa. Mismaara ta'e wayii bifa kanaan kan fiixeen isaa asirratti maal ta'e qara ta'e mismaara qabna. Egaa diiyaameetiriin fiixee kanaa ishee iddoo kanaa meeqadha? 1 millimeter maaltu diameter ishiin jechuudha. Kanaafuu diameter of the nail is 1 millimeter, which means 0.001 meters unity wal ta'atti yommuu jijjiiran jechuudha. Pressure inni qaqqabsuu danda'u nu kennameera. Is about 3 times 10 the power of 9 Pascal or Newtons per meter squared. The required one is the amount of force. Humna hammamiitu barbaachisa kan jedhutu gaafate yookiin immoo gaafatamne jechuudha. Gara furmaataatti yommuu deemnu we know that solution furmaataatti yommuu deemnu we know that pressure is equals to perpendicular force divided by surface area. Egaa isa kanaaf humnaaf maal gochuu dandeenya? Drive gochuu dandeenya. So the force will be the amount of pressure multiplied by surface area ta'a jechuudha. Kan lama waliin baay'isuutiin arganna jechuudha. Egaa kanaan booda pressure qabna surface area keenya qofa formula keenya irraa baafachiitu nu hafa jechuudha. So but the surface area of contact will be pi r square. Fiixeen ishii salkuraariidha jedheera jechuudha. Salkuraariidha. Area sarkirii tokko barbaaduudhaaf immoo formulaan nuyi qabnu maalidha? Pi r square akka ta'e beekamaadha jechuudha. So area keenya immoo yookiin immoo radiusii keenyas eenyurraa arganna? The radius or r will be diameter divided by 2, which means 0.001 meter divided by 2. So the radius of the tip of the nail will be 0.0005 meter. 0.0005 meters. Kanaan booda area calculate gochuu ni dandeenya. The area of the tip of the nail will be pi means 3.14 times 0.0005 meters whole square ditaati jechuudha. Ishee kana bracket kanaaf square guutuu yoo taasifnu jechuudha. So the area of the tip of the nail will be isaan kana immoo waliin baay'isnu about 3.14 times 0.0005 squared yommuu goonu it will be about 2.5 times 10 the power of negative 7 meter squared arganna jechuudha. Amma ka area qabna here it is kana waliin baay'isnee kaa'udha jechuudha. Yommuu waliin baay'isnee geenyu meeqa taati? Is about 7.8 times 10 to negative 7 meters squared taati jechuudha. 7.8 times 10 to negative 7 meters squared taati area jechuudha. Lakkoofsota kana lama bakka buufannee amount of force keenya barbaadde jechuudha. So the force equals pressure times contact area jenneera jechuudha. Pressure in jalqabuma nuu kennameera is 3 times 10 the power of 9 newtons per meter squared times area nuu kenname is about 7.8 times 10
into negative 7 meters squared. So humni mismaarri kun dhiibbaa amma kana akka uumuuf barbaachisu baay'ata lakkoofsota kana lamaanii ta'a jechuudha. Kana immoo waliin baay'istan meeqa argattu? 23.4 sadi baay'isuu 7.8 jechuudha. Times poweriin akkuma jiraniin gubbaarraa walitti hidhamu inni kun positive inni kun negative. So times 10 the power of positive 2 meter squared din asumatti meter squared dhaan simplified ta'an newtonii arganna jechuudha. Isa kana immoo baay'istan forcein meeqatu nu hafa jechuudha. Forcein meeqatu nu hafa? Scientific notation 3 yoo barreessinu about 2.34 times 10 the power of 3 newtonii ta'a jechuudha. 3 newtonii ta'a jechuudha. Yookiin immoo lakkoofsanis kaa'uu dandeessu jechuudha. Isa kana the force will be scientific notation is jechuudha 2340 newtonii ta'a jechuudha. 2340 newtonii humna nu barbaachisu ta'a jechuudha. Walumaa galatti the result shows that the magnitude of pressure is by far greater than the force applied. Egaa magnitudein pressure keenya baay'ee guddaadha. Meeqa ture? 3 times 10 the power of 9. 10 the power of 9 jechuun baay'ee guddaadha. Biliyoonaan lakkaa'amaa jechuudha. Biliyoona 3 jechuudha. Amma wanti humnaatiin wal bira qabdan ilaaltan kamtu baay'ee guddaadha? Pressuretu baay'ee guddaadha jechuudha. The reason is that the area of the tip of the nail is very small. Sababni kun ta'eef maal jechuudha? Areaan nu kennamte baay'ee xiqqoodha. Meeqa ishiin immoo 7.8 times 10 the power of negative 7. 7.8 over 10 the power of 7 jechuudha. Lakkoofsa baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf jechuudha. This is why nails easily hammered into a wood and a concrete. Sababa kanaaf jechuudha. Mismaarri salphumatti muka yookiin immoo konkiriitiiwwan garagaraatti seenuu kan danda'u yookiin immoo ijaarsaaf wantoota tolchuuf kan itti gargaaramnuuf jechuudha. Egaa walumaa galatti kutaa irraatiif qabadde kanaan isiniif dhiyaadhe isa kana fakkaata ture. Kutaa itti aanu keessatti pressure in gases, about density, specific gravity akkasumas ideal gas equation kan jedhu gabaabinaan ilaaluudhaan qabiyyee 3.1 kana xumurre jechuudha. Kanaaf isin sammuu maatii chaanalicha subscribe godhanii jirtu taanaan maal jedhu subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo ta'an viidiyoo like share gochuun irratti keessan biratu yeroo nama gurgura qadamu keessan badda. Akkasumas chaanalicha deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kee ilaaltan beebii banachuun dagatiina. Maatiiriyaalota barnoota adda addaa waan gochuu barbaadan chaanal telegiraama keenyaaf deebisii akkaadaamii gochuun dagatiina.